Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa muddee 28 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Waraanni Sudaan naannoo Itoophiyaa waliin waldaangeessu irra qubate jiraattota naannoo irraan haleellaa dhaqqabsiisaa jira jechuun godinni Gondar Waaltaa iyyatee jira. Hoogganaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa duulli waraanaa Tigraay keessaa xumuramee jira. Kanarraan kan hafe kan hafarfamaa jiru oduu kijibaati jedhu oduu keessatti dhiyeessina. Weerarri awwaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinoota 6 waliin ga'e oduudhaa booda gabaasa qabna. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Buulaan Kujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuu laalchisee qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Uummanni Ameerikaa keessaa beela'aan hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiran qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraa irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya pirodiisariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Abaroota galchuun sannagaa. Mootummaan Itoophiyaa eegee waraana Tigraay iyyuudhumatti jedhe lamiin dhaabate. Akka itti guddaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaalleen jedhetti loli Tigraay iyyuudhumate oduu namoonni hin dhumannee jettu dhara. TPLF ያዩ በደ ለሜሶን ለንካቱ ጀለ ቪኦኤም ጀነራል ብራኑን ጦርነት ላይ ያለነው ጦርነት ወለለከኝ የሚለው ወያኔ አልሞትኩም የሞትኩ እንዳይመስል ለለት ይራ ወራን እንዱመኔ ኦዱን ጀቱ ወያኔት ዋንዶን ኢንሴና ጀዴትን ኦዱ ደራው ፉጅራ ዱ ቆፋሚቲ አክለሜሶን ካነት ቶት ነም ጩፋ ስላፉዩ እንፍታኒ ማለ ወርቦል ኸስ ጅሩፊ ወርጀር ፋርሱት ተነ ጀቹ ጅራ ወርፋጎ ጅሩ ኸጅሬን ደንሳ ኸስ ጅሩፊ አሲተሞ ኢጆል ለፊቱ ፈዱት ተነ ጀቹ ጅራ Nyaaphi silaafuu ani yaayyuu mo'ame humni hin qabullee hin jedhu toni ni jiraati uummata immoo tan hubachuu malee jedhe Jeneraal Biraanuun. Akka jechisaatti milishoota Beenishaangul Gumuz naannoo Metekel keessa nam fixuu jiranillee akka jechisaatti TPLF ijaare. Akka jechitti gaafatama kanaatti malee riphee lolaan naannoo sun Beenishaangulitti keessa loluufi teessumti lafaalleen lolaa fi waan namaan dhibduutti jira. Taatullee jara achi jirullee achi balleessaniitiin nagaa uummata eeguuf hojii jirra. Tanaafuu waraana achitti erginee jedheetiin Iskindir Fireewutti gamkaan immoo akka barreeffamee akkaawuntii Tiwiitarii Geetachoo Reddaa Miseensi Koree Jidduu Galeessa TPLF irratti guyyaa 5 dura torbaan darbe baay'eetti paartiin biyyi bulchitu Geetachoon yaayyuu du'e yookaan ammoo Suudaanii baqatee jedhani. An Tigraay keessa jira ammaayyuu achi barreessaa jedhee jette. Akkana jette ergaan Tiwiitarii taachi irratti baate yoo ammaan tana barreessuu jiru kanaayyuu humniti nyaaphaa zaanaatti guddoo miidhamte. Adeetii fi Simbaalleetti waraan dhibba hedduutti irra dhumatee jedhe. Beenishaangul Gumuz godina Metekel keessatti milisha 5 deeggaran jedhaniitiin nam hedduu hidhanii warri hidhan kun G3 hagi G6 mana murtiitti hin dhiyaannee jedhe warri lafaatii fi maatiin isaanii ka dubbisan. Jara kana aanaalee buleen dibaatee fi gilgalfa keessatti hidhanii jedha. Naannoo tan keessatti nam 1,137 caala jeequmsi Beenishaangulii wal qabateen hidhanii borbal'inaan deebiin. Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar Jiddu Galeessaa jedhutti waraanni Suudaan laf biyyitti lamaa waliin qabdu irratti humna buufateetiin warra lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Nam 10 fudhatanillee badanii jedha. Milishootii Suudaan bara 2008 jalqabanii iyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa ka dubbisanillee Asteer Misgaanaatti erge jalannee nutti. Waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa Matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaanii akka hin himamne barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa Matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Sudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktuwaalitii waan ቁጥር 3 ላይ ተራራ አለ እዛ አካባቢ ላይ lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Sudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaanis dubbatan. Sudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu.
Waraanni Sudaan onkololeessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasaw dubbataniiru. ምዕራብ አርማጭሆ ምድረገነት አካባቢ በሚባሉ አዋሳኞች Armaacoo dhiyaa bakka Midiragannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jennee waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirra jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaaw Baardaar irraa gabaasteetti. Akka bulchiinsi biiroo qonna Oromiyaa jedhetti hawwaannisaan mallee godina Oromiyaa jaha keessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuyyuu Baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana. Bineensi kana fuula sadiitti helikoophitarii suunkiitti biifuu jiran oduun duubatti dachaan kan. Eertiraatti namni vaayirasii koronaa irratti argan 139 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuyyuu muddee keessa dhibee kan nama hedduu irratti arguu jiran. Jedhe kuniin nam biyya laalleen dhaqanii namum jireennuufi jiraatu. Kanaafuyyuu muddee 13 jalqabanii akka namni walitti neddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Bulchiinsi naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar jidduutti jecha namaatiin wal qabateetiin wal himachuu jiran. Akka Addis Chokkol gabaasetti naannoo Somaalee kaabaa fuula lama keessatti nam 21 ijjeessanii 20 caalaa madeessan jedhu. Bulchiinsi naannoo Somaalee kalee ibsi baaseeni hojii tana humna addaa Affaarii fi riphee lolaa naannoo suniitti ijjeechatan warra kee jiraa jedha. Bulchiinsi Affaar ammoo ibsi bulchiinsi naannoo Somaalee baase waraana barbaadaa jedha. Isuma jaratti naannoo Affaar aanaa gawaana keessatti miidhaa geessisee jedha. VOAAfaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudee baajetii koongireesiin isaa irratti waliigale doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallatteesse. Irratti waliigale yaayyuu mallatteesse. Horii kana keessa doolariin biliyoona 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laaf miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolaara 600 argata. Pireezidaantii Tiraamp sila akka namni miliyoon hedduu doolaara 200 argatu fedhe. Horii sagantaa dhibii baasan ammoo akka xiqqeessan fedhe. Sun ammoo koongireesiin hin fudhanne. Tan malee doolaara tiriliyoona 1 fi biliyoonii 400 bajet mootummaan haga fulbaan dhufu hojiin hojjetu. Walumattuuyyuu wanni koongireesiin irratti waliigal kunini akka jecha Tiraampiitti waan fuul hin qabne silaa gas caala tokko dabalanii akka tokko xiqqeessuu malan. Akka pireezidaantii Tiraamp waan koongireesiin irratti waliigal kan urrise mallatteesseetiin namaan dhaqqabanii biyyaan reebanii paartii Dimookiraasii fi Rippaabilikaan keessallee namni hedduu gaafachaa ture. Adoo silaa pireezidaantii Tiraamp mallatteessuu baate haga irratti waliigalanitti mootummaan waan hojiin hojjetu waan hin qabneef biirooleen mootummaa cufa taate. Tun ammoo armaan durattuyyuu marroo 3-4 ilaalaayyuu taate. Kooriyaan kibbaan mallee hagammajii 7tti geejjiba xuyyoor Biriiteenii itti dhufu ufitti hin seensiftu. Biyyi tun eegii namii isii 3 qabiyyisii seene koronaa Biriiteenitti argan haaraa kan irratti argan jinduubatti akka xuyyoori Biriiteenii dhufu ittiin seen tolfatte. Jari sadeen kunin akka bulchiinsi fayyaa Kooriyaa kibbaa jedhetti 22 keessa London dhufe. Vaayirasii haaraa kan Jaapaanillee yaayyuu argan biyyi sunillee nam biyyisii malee hagammajii dhufuutti namni Biriiteen akka ittiin seene dhowwatte. Ameerikaalleen nam Biriiteenii dhufu ka koronaa haaraa kan qabu ufitti hin seensiftu. Mootummaan Biriiteen qorsi koronaa haaraa dhaabii AstraZeneca hojjate torbaan kana keessa namisiitiif qooduu jalqabdi kennuu jalqabdi. Qorsi kunilleen akkuma qorsaa dhaabbileen fayyaa Pfizer fi BioNTech faan hojjetan fayyisuu danda'a jedhanii irratti waliigal bulchiinsi kunin. Manni murtii Saawud Arabiyaa dubartii mirga namaatii qabsaa'uun beekamtu Lojaan Alhaatulii haga ganni 6 adabuuf balleessatti mure. Miidiyaan damee mootummaa saab jedhan jedhetti waan dubartii tanaan himatanii mana murtii warri biyya nagaa dhowwu jedhanitti achitti himatanii isatti ilaala bahe. Ajanda biyya alaa bulchiinsi mootummaa jijjiiruu fedhuun deemtedhanitti isii fi dhiirota akkasii nama hedduullee ganna lamaan durattuu jalqabaniitiin himacha baane. Jari kun ammoo dhiira qofaa miti. Nami cuftii walqixxeen biyyi bulchuu danda'u malee jedhaniitiin qabsaa baane. Oduu namaaf qabtan soraa lafee. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri hawwaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u, godinota Baalee Bahaa heddumminaan weeraruusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa beeksiseera. Hoomaa hawwaannisaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Obbo Bakar Hisaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan hawwaannisaa erga gandoota isaanii weeraree as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaajitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu.
Owwaannisi kanneessa naannoo ganda keenyallee naannoo gideerallee dabalatee asiin daangaa aanaa madda ganda Oromoo dabalatee socho'aa jira. Har'a kun gongobaratti xayyaaraan dhahanii jiranii bakka sochiin isaa hin jira bal'inaan jira. Waan balleesse qaba haga dhufe. Waan balleessee nyaata laal midhaan xaafii nyaachaa jira. Qamadii kilaasteraa kan ganda hayaa tokkollee nyaatee jira. Maashoo sanii qallee akkasuma nyaachaa jira. Karaa bahee nyaatan balleessa karaa bahee. Weerarri hoomaa awwaannisaa torbaan tokko caalusaa kan ibsu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraruu miidhaalee dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Aliyyi Mahammad. Tole haala qabatama keenyatti waan kan inni mul'ate aanaa gurraadhaa moleetii ganda irratti gaafa guyyaa 4 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa haranna irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara sana bahanii achi bu'anii rukutuu irratti rakkoo waan ta'eef xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jechaadha humna isaatii ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeerri qonnaa xiyyaarota gurguddaan lama gara keenyatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa roobi irratti amma kan qindeeffamaa jiru ispoortii irratti Baalee kanaa fi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshinii tokko qindaa'ee isarratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kanarrattis tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontirool gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan immoo miidhaan geessisuu danda'a jettanii tilmaamtan maal fa'aadha? Finaan gara salqaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti yoo fudhanne immoo kanaaf ilaaluun isteejii jira waan ta'eef yoo dhufee hin jedhe midhaan kana akka miidhuu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaan gammaatti addaan bahe naannoo gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqolloo dabalatee hektaara 200 kan inni miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa kana miidhaan jabaan kan kenne garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira. Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina Haaraa Hundooyite Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota 6 keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa. Almatti kan bal'atu Baha Baalee irratti. Baha Baalee keessumaayyuu naannoo Sawweenaa, Kinnir, Raayituu, Golochaa isaan kanarratti hin baay'ate jechaadha. Daawwii sararrillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana awwaannisaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma sii qaqqabse kana Baha Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu Dalloomannaa fi Harannaa Bulluqqa irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annaa isaa gaggeessaa jira jechaadha. Kanaafuu hoomaan awwaannisaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemu kan to'annaa gaggeessaa jirru Baha Baalee aanota gara 5-6 amma sii caqqabse kana jechuudha. Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaaf humni qabdan maal fakkaata godinoota 6 kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa, humna keemikaalaa maal faa qabdu? Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirredawaa irratti helikoophtarri jira Jijjigaa irraa kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaallis wantoonni bituu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikoophitara fi xiyyaara 2 jira. Kun adamma biran jechuudha. Keemikaalillee gara liitira 12,000 jira jechuudha. Boba'aan illee dhufee jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture Arbaa Minci irraa ka'ee Gujii Nageellee aanaa Liiban irratti to'annoon gaggeeffameera waan ta'eef gara godina 6 qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo to'annoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baalee keessa har'a guyyaa boruu keessatti helikoophitara 2 danda'anii fi xiyyaarri fuudhan akkasumas immoo helikoophitara sakatta'insa gaggeessu tokko 5 kanaan guyyaa 2 kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessinaa. Kanaaf booda daangaa irratti daangaa Oromiyaa otoo hin seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanneerra. Kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna. Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara awwaannisaa mudataatiin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiin jira. Sochii weerara awwaannisaa kanaan wal qabateetiin dhaabbanni nyaata idila addunyaa
Faa'oon Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo uummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri awwaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bulaan Kujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Kujiif ogeessa seeraa Dibaaxeerraa haasofsiisuun jaallanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaayee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu. Yeroo duraan manaa konarraa hidhanii gaddamoo mana nurratti cabsanii mucaa gogoddaanii mucaan kobbaa 17 koombiidha itti darbatanii. Mana keessa turtaniisin? Manuma keessatti nutti darbatan. Gaafa sana mee Muusaan dhufanii simmiidhaan ganama moo guyyaa ture? Ganama sa'aatii 12 kan isaa roobiidha. Tokkitti mabichaadha amma barii kaanee dhageenye. Gad hin baane? Araa hin baane manumatti. Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun? Ijoolleen arganiiru argineeranii fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhanna keenya baay'ee iddoo hundumaa mi'adeesse. Maniteenyu darbatanii asinii biraammoo boombiidha kunii kun qawweenii nuun jedhani. Namni eenyuutu nu bira jira namni nu bira hin jiru teellaa namni nu barbaade malee. Karaa kam darbatan balballi cufaan turre? Maskootii cabsanii walillee nutti darbatanii masokkanii. Isboonjii nyaatee hirman ofollaallee irraa bakka eddeetti namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu ofollaallee irraa. Ijoollee meeqa qabdu sin? Ijoollee amma kana 5 jiru. Kan madaan 2 anaan 3. Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan? Nama 7. Nama tokkotti goddaamee 3 madaanii. Goddaamee jechuun keessanii? Indu'ee jechuu keessanii? Du'eera. Isinoo miidhamne? Madaa'een jiranitti kan harka koodha. Mucaan immoo qoleessaadha. Mana warra kaanii rukutaniiru? Rukutaniiru bakka rukutanis namuma keenya rukutaniiru. Warra sin rukute beektuu? Beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha. Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha? Naannoo keenya jiraatu. Meeshaa qabatanii adeemu. Mucaan keessan awwaalameera? Awwaalameera maali gaafa hima makiinaadhaan baqatanii awwaalanii awwaala maali jedhama. Achi turtaniis yeroo awwaalan? Turreerra. Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman? Fayyuma bolootti kaadhuma toneegiin qallabdu jedhanii dhuma sobanii dhuma hidhanii. Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha? Laakkuu Sarmuu. Ijoolleen warri rukutamiin hafan eessa jiru amma? Mana obboleessasaa mana Fuqaadii Sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru. Maaliif qe'eetti deebi'uu sodaattanii? Nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee manaa hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dhufni addana jirra. Koojjii keessa jiraattu turtaniisin? Baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura ammaa bakujii. Maali yaaddoftu natti maame? Maali yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiin keenya diidatti achitti hafeema yaaddoon leelaa maal kan kana caalu. Abbaan manaan keenya nurraa hidhamee mucaan ana jalaa goddaamee anis okkuma goddaamee maan taayaa dhangaan diidatti hafee maali gudaatiin kana caalu. Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddoftu? Maal goonee deebinaa dhumnee roomaa garamitti deebinaa. Achuma Matakkal keessatti dhalatanii abukaatoo yookaan ogeessa seeraa akka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaarratti dubbiseen ture akkas jedhu. Inni gama Matakkal jiru kun keessumaa taatee deeggata afaanaa bulan dandaba Kujii jedhamutti raawwate kaafas kan jalqabe tun tarii wanti kun erga jalqabe tun gara ji'a 2-3 fudhateera. Bakkoota adda addaatti wanta akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii deeggarsaa baay'inaan namni bakka tokkotti dhumuu isaatu adda godha malee bakka garaagaraatti dhumaatiin kun raawwateera. Rakkinni jiru akka waliigalaatti hidhattoonni dhalootaan gumbii ta'an siyaasa gamaagamanaa naannoo Beenishaanguliif naannoo Amaaraa gidduutti jechoonni daddarbataman kun siyaasni akkasitti oofamu kun lafa gaheetu
ija agarsiisuu jalqabee bu'aa jechoota sanaa yookiin gaaffii naannoo Amaaraa Matakkal kan keenya jedhu isaan kun immoo Matakkal kan keessa miti yoo akkas ta'e lafa keenyarra jiraachuuf qabdanii nurraa ba'uu qabdu jedhu jidduutti bu'aa akkasii buuseetu dhumaatii ammanaatiin akka dhumaatiin ammanaa akka raawwatu godhe jedhee nama nuuf hiikooti. Amma fakkeenyaaf eeguma rakkina kan bulan booda immoo dibaaxee keessatti gara gaafa jimaataa rakkinni tureeraa jedhu lafa ammas hin jirtan jechuudha. Dhugumadhaa kun? Eeyyaan dibaatii ganda toophanis siiran jedhamu irratti erguma dhumaatii bakka kana hin bulanii asiiti aanaa dibaatiitti bakka nama gandoota nama maqaa kana keessatti nama 11 dhume. Isaan keessaa iddoo bakka carraa ta'e tokko anaaf fira dhiyoodha namoota du'an keessaati. Egaa kunis kan ta'e ilaachuma sanaani. Amma gartee yeroo baay'ee dhalattoonni Oromoo naannoo Amaarri baay'atu wajjin wal makan jiraatan tarkaanfii fudhatamu sanaa wal duukaa kan fudhatamu. Yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffatanii waan deemaniif wal keessa naannoo baay'inaan jiraatamu irratti haleellaa isaan irra ga'u uummata Oromoos haa ta'u, uummata Shimaashaas haa ta'u, uummata Agawaas haa ta'u duukuma maatii nu gaggabaa jira. Akkaataa argeetiidhaa kan jedhu sana adda baasuuf garuu amma fakkeenyaaf mandarri Oromoon baay'inaan qofaa isaa bulchitti aanee jiraatu jira. Isaan naannoo sanatti dhagaadha waan akkasii hin mudanne dhumaatichi garuu dhugaadha. Egaa waan kun yeroo dheeraa kaasee akka jirudha kan dubbattani. Ittiin ka'umsi isaa maayini dubbiin kun? Ittiin ka'umsi dubbii kanaa waggaa nama dura fedhagi kuma qabaachuun maltu naannoo Amaaraa godina Hawwii ummatoota godina addaa kan Agawootaati ganda bakka Daawwii jedhamutti dhumaatii guddaa gumzoota irratti jechuudha. Gumzoonni achi buqqa'anii Beenishaangulitti gadi nammanii erga gaafasii gara keessaanitti hin deebine. Lammaffaa achi qofaa miti. Akkasuma miidiyaa hin dhagahin hafe malee naannoo Amaaraa keessaa aanaa Zigamaa jedhamu irratti dhumaatiin akkasii gumti irratti ga'eera. Kun hundumtii wal ga'ee garamitti deemee gara haaloo baafannasa jedhuu fi jechoota siyaasaa aangoonni karaa garaa garaatiin ta'anii foddaa televizyiiniitiin ibsan sun dhuguma hojiirraa oolchaa jiru. Nu lafa kanarraa oofanii gara fuudhanitti deemaa nuun jedhaa jiru. Lafa kanarraa nu oofanii laficha kana qabachuufi. Nama isaanii qubachiisanii tureendanii gochuuf deemuu kan jedhu bal'inaan dhalattoota gumbii keessatti wanti kun faca'ee jira. Isaan waan kana ta'eef dhaloota warri naannoo sadii irraa dhufan nurraa haa ba'anii kan jedhu ilaalcha akkasii. Angoota gumbii keessa jira. Jiraattota gumbii keessatti gad bu'eera. Du'aan fakkeenyaaf dhalootaan gumbii kan jedhamu erga gabaa dhiisee, erga hospitaala dhiisee, erga jireenya hawaasummaa uummata sakaanii wajjin jiraachuu dhiisee mana isaa gad dhiisee lagatti namneetu ji'a sadii ol ta'eera. Kanaaf maal agarsiisa kuni fincilli isaanii gara fincila murna tokkorraati gara uummataatti seeneetu babal'atee jira. Isa kanarraa kan ka'e egaa nurraa haa ba'an kan jedhan bakka jiran hundumaatti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfiidhaan fudhatanii immoo nama bifaan isaaniirraa adda ta'e speeshaalii namoota naannoo sadii irraa dhufan jedhanii waan ilaalcha akkasii qabaniif dhumaatii isaan geessisan garuu hunduma garaa jira. Ka'umsi isaa garuu kana jedhee yaadan. Yeroo amma namni akkas du'u gosa tokko duwwaadhaa akka argitanitti muuxannoorraa. Kan dhumaa jiru gosa tokko qofaa miti. Ammaa fi qorraa fi torbee sadanarraa Ababeen Siyyum Teessoo kan jedhamu dhi'ee jira ana ammaatiidha. Obboleessa isaati kaleessa amma ganda Suudaanitti jedhu kanatti Itoophiyaa Siyyum Teessoo kan jedhamu obboleessa Ababeen Siyyum Teessoo jedhu. Isaan kun lamaan obbolaanii fakkeenyaaf isaan kun sabaan Oromoodha. Oromoo baay'eetu dhume. Shinaashaan dhumaa jira. Agawni dhumaa jira. Bartaan dhumaa jira. Rakkinni jiru maali? Isaan nama dhumu caalaas lafa sanarratti taargeetii jiranii waan jiraniif qofaatti sabni tokko kan jiru jechuu barbaade. Egaa akka jiraataa naannoo sanaatti akka ogeessa seeraa tokko furmaata maaltu ta'a jettu? Furmaanni isaa inni turaa mootummaan nama hidhuudhaan, qaaloo ba'uudhaan, namoota kana gumbiin adeemanii ajjeesuudhaan, mana isaanii dibuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Akka kootti furmaanni inni turaa fincilli kun gara sabaatti gadi bu'ee waan deemaa jiru. Ka'umsi isaa immoo aangoota illeetota gama lamaanii naannoo lamaanii waan ta'eef yoo seeraan gaafatamuu dhufe naannota gama Amaaraatii warra hundi nama nyaataa ulfa baateetu ulfa nyaataa jedhanii warra haasa'an seeratti dhiyeessee seeraan gaafachiisu. Naannoo tokko cabsinee hiweerarra warra jedhan seeraan gaafachiisu. Gumzoota keessaa immoo aangoota qabatanii ta'anii warra fincila kanatti gara uummataatti akka gadi bu'u godhan seeraan walitti akkasitti gaafachuu. Kanaa gamanarraa gaafatanii hundi gootee gama tokko qofaadhaan seeraan gaafatamuu yoo ta'e tokko isaa furmaanni jiru. Lammaffaa gumzoota hariiroo osoo hin ta'in gumzoota qeetti deebisanii gabaa akka isaan ba'an hariiroo hawaasummaa uummata sakaanii wajjin qaban akka dhufan mana isaanii gubuu dhiisanii tasgabbaa'anii akka isaan qeetti deeban erga irratti hojjetanii booda namoota akka hojjetan qulqulluurraa adda baasanii tarkaanfii fudhachuu. Kana gochuun
dubbachuu baatanii haala amma jiru kanaan gurgurta qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfiin seeraas tarkaanfiin humnaas fudhatama taanaan nagaan salphaatti hin bu'u. Waan mootummaarraa harka sun hojjetaa mootummaarraa qabee amma daa'ima maanguddoo jiruutti hedduun isaa manaa bahee baqatee lafetti baqatee jira. Kanaaf namoonni gumbiin ennaa argan gurraacha ta'uudhaan namoota kalarichaatiin attaakii godhaa jiru amma kana. Inni kun akka dhaabatu jechuudha. Isa kana furmaata kan ta'u dura tasgabbeessu hojii siyaasaa hojjechuudha. Itti gaafatamummaa garuu naannota lamaan irratti gadi buusanii wal qixan gaafachuudha. Kanan godhan taanaan salphaatti tasgabbaa jedhee irra goo kana godhan immoo tasgabbaa jedhee irra. Obbo Tamasgeen Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota beela'an gargaaru kan fiiding Ameerikaa jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'uu jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'een murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaarii hin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaru dhaabi fiiding Ameerikaa jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100% harka 60tti ol guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjenne namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguwees haadha ijoollee lamaati. Erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u, Ilinooyii keessa kan jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbuu ooluuf nu gargaara jedheen abdadhaa jetti Doominiguwees. Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhu hin beeku. Utuu kuusaan midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e silaa maal akkan ta'u hin beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture jette. Jiraataa kutaa Niw Orliins kan ta'an Noormaan Baaltar dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofna turre jedhan. Utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture. Shakkii tokko malee beelofna turre jedhan. Baaltar akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana ta'anii hojjechuuf hin carroomne. Namni martinuu manaa hojjechuu hin danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shofeera limooziinii ta'e atoobisii oofu kana gochuu hin danda'u jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.